hamman baafadhutti uffata koo kukkutee seenee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee maatii koo jechuun haadha buddeenaa koo bira taa'een haga kutaa 8tti baradheera. Kutaa 8 booddee garuu barachuu hin dandeenye. Sababiin barnoota barachuu dadhabuu koo waggaa 2 walitti aansee tokkitti mucaa tokko ta'een mana barumsaa keenya keessatti qormaata ministirii kutaa 8 darbuu dadhabuu kooti. Namni qofaasaatti mana barnootaa tokkorraatii si'a 2 kufa barataan kaan na waliin kufeeru hin turre. Ani garuu darbuun dadhabee. Dhugaadhas darbuu dadhabuu kootti eenyuttiyyuu murteessuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo ani barnootatti dadhabduu otoo hin taane dadhabdoonni otoo mana barumsaa keenya keessaatii walitti qabamee dadhabduu isheen dhumaa anadha. Wanta barreeffame har'allee dubbisuu hin danda'u. Maqaa koo qubee guutuudhaan har'allee barreessu. Sababiin kana ta'uu koo hundisaa immoo bara jireenya koo keessatti hir'ina haadhaatiin guddachuu kooti. Haati kiyya anaa umurii waggaa 4 addunyaa kanarraatii boqotte. Abbaan koo dubartii gara biraa fuudhuudhaaf waggaa tokkollee isatti hin fudhanne. Naannoo baatii 8ffaarratti haati kiyya boqottee jechuudha. Maatiin isaa ilmi keenyi ijoollummaatiin jireenya hin taane arguuf jira jedhanii dubartii mataa isaanii filanii ilma isaanii jala kaa'anii. Isheenis yeroo sanarraatii kaasee haga har'aatti abbaa keenya waliin jiraatti. Haati buddeenaa ilmaan abbaa manaa isheetiif hamaani gooti yookiin immoo hamaani yaaddi jedhee abbaan koo gonkumaa yaaduu hin danda'u. Haati buddeenaa koo artistii beekamtuu biyya kanaati otoo hin jedhee sobanatti hin ta'u. Sababiin isaa immoo diraamaan isheen anarratti taphattuu fi abbaa koo irratti taphattu taatonni diraamaa biyya kanaa jajjaboo jedhaman akka isheen ta'anii. Sababiin isaa abbaan koo hojjetee oolee bulee akkuma hojiin isa godhetti guyyaa 2-3 yookiin torbeen gara manaatti yeroo waan deebi'uuf inumaa wanta isheen ijoollee ishee caalaa na jaallattu malee isaaniitii gadi na ilaaltu itti hin fakkaatu. Uffata kannaaf bitu isadha. Yeroo abbaan koo dhufu yookiin immoo akka inni dhufu beektu daqiiqaa 20 yookiin immoo 30 dursitee amma immoo abbaa kee diina natti goota. Qaama kee dhiqqootii uffata kee uffadhuutii ijoollee kaan fakkaadhu jettee natti dheekkamti. Yeroo kaan garuu umurii koo waggaa 5rraatii kaaseen dadhabee otoo hin jedhiin mana haadha buddeenaa koo keessatti hojjechaan ture. Ijoollee dubaraa 3 fi dhiira 2 waliin godhatteetti. Ani obbolaa 2 qaba. Lamaan isaaniiyyuu adaadoliif eessumoolii kootu tokko fudhatanii maal ta'a isaan biran jiraadhee jedheen yeroo hedduu hawweera. Haa ta'uutii garuu carraan koo harka dubartii kanarratti guddachuu waan na ta'eef boqochuu koo taphachuu koo ijji namaa natti toluusaa namni anaan gaariidha otoo isheen siif hin hojjettu ta'e jedhamuu koo hin jaallattu. Yeroo na abaartus yookiin immoo na arrabsitus jecha gaariillee naaf hin fayyadamtu. Boolla haati keetti galteetti gali anaan jetti. Diqaalaa, hunkuroo, sanyii kan hin qabne, amajaajii fi kanneen kana fakkaataniin guyyaa abaarsanaaf kenniti. Laga bu'uun, qoraan funaanuun, gabaa deemuun, buddeen tolchuun, mana isheerra darbee mana maatii ishee deemeen hojii ganamaa hanga galgalaatti hojjechuun gahee koo yerooti. Mana barnootaa kana ni deemu. Abbaan koo magaala keessa yoo jiraate qofadha. Abbaan koo magaala tokkorraa gara magaala biraatti horii oofee gurgura. Waanuma ani seeraan baradhu itti fakkaata. Torbee 2ffaatti illee takka mana barnootaa yeroo ani hin deemne nan qaba. Tarii dubbiin kun abbaa koo bira gaheera taanaan immoo sitti himu jedheen malee dhukkubsattee ciisaa turtee waldhaanaa waliin rakkataa ture jechuun sababa kootti maallaqa dabalataa fudhatti. Mana barnootaallee deemee mucaan kiyya na jalaa dhukkubsatteeti maaloo jedhee deebisee barnoota na eegalchiisa. Waggaa 2 barnootuman baradhu kana addaan kuteera. Kutaa 8 ga'uu koo jechuun hiriyoonni koo kutaa 12 ga'uu isaaniiti jechuudha. Homaa wanta ani mana keessatti ta'u abbaan koo waan beeku tokkollee hin qabu. Otoon dibadhee, otoon dhiqadhee, ijoollee ishee waliin otoon baheen galee anis akkuma isaanii kutaa tokkorraa gara kutaa biraatti ciminaan darbuu nan danda'a. Seeraan barachuun hin jiru.
akkatti qayyabataniyyuu hin beeku. Sababiinsaa ganamaan jalqabaan hafaa barachaan kutaa kana gahee. Kutaa kana gahuu koofu rabbiif haa galatu. Gaheera jedheen lakkoofsumaaf dubbachuun iyyuu natti tola. Maarreegaa dhumarratti kutaa 8 si'a 2 ergan kufee booda haati buddeenaa kiyya kuni ati bar dubartii geessuudha. Kanaan booddee narraan baatu moo jettee uffata koo gadi darbattee yeroo abbaan koo hojii deemu manaatii na baaste. Sanaan booddee ture fedhii kiyya malee waa'ee gaa'ilaa kan hin yaade. Bifa rifeensaa fi dhaabbii bareedaa ilmi dhiiraa hawwatu ilmi dhiiraa jaallatuun qaba. Har'allee akkuma haadha ishee bareedduudha naan jedhu. Yeroon barnootaan kutaa 5ffaa baradhuu kaasee jaalallee dhaabbataa godhadheen ture. Jaalallee kiyya kana waliin haati buddeenaa koo sababa godhatee manaa akka hin ariineef dhoksaatti icciitiidhaan qofa wal argina. Anis balleessaan koo yeroo tokko mana barnootaan deema jedheen jaalallee kiyya kana waliin hin dabarsa. Hundaafuu barnoonni waan tanaaf hin galleef akka kootti shiroo gaa'ilaa qopheeffachuu kooti. Dargaggeessi waliin hariiroo jalqabe kuni dhalataa naannoo sanaa kan ta'e baratee eebbifamee waajjira mootummaa keessatti hojii kan hojjetudha. Anis akka abdii kooti akka inni waadaa naaf galetti na fuudhee gaa'ela waliin dhaabbannee ilmaan waliin horannee jaalallee koo kana waliin mana dhaabbanna karoora guddaa jedhu nan qaba. Haa ta'uutii garuu haati buddeenaa kiyya manaa na ariitee uffata koo meeshaa koo qabadheen gara isaatti gorraan balbala isaanatti cufe. Ani kanaaf qophaa'aa nama qophaa'e miti waan baay'eetu naafaa jedhee na didee. Bakkan boqodhu bakkan buufadhu waan hin qabneef akkan ani isa waliin ture kan beekan haadha isaa biran deemee haadha isaatiin kanan ta'ee jedheen isheet boo'ee. Isheenis haadha mitiire bakkan ani hin deemne waan beektuuf asuma na waliin jiraadhu. Yoo si fuudhes yoo si fuudhuu baates hanga jireenya kee sirreeffattutti mana kootiin ba'iin harka namaas deemte hin ilaaliin hanga kanaa kan rakkatte ni si gahanaan jettee mana ishee na keessee. Jaalalleen kiyyas yeroo haati isaa mana isaa nagalchitu isinanatti dubbii fiduu barbaaddaniitudha jedhee jijjiirraa gaafatee magaala biraatti galee jiraachuu jalqabe. Anis haadha isaatiin akka haadha kootti ilaalaa hojii garaagaraa mana keessa gargaaraa jiraachuun jalqabe. Ulfaataadha mitiire ilmi isaanii hinna fuudha jettanii mana isaanii galtanii inni immoo yeroo baqatee deemu jireenyi immoo filannoo gara biraa isin dhabsiiste bakka deemtan tokko yoo ta'u hin qabaatiin bakka taa'uun jiraachuun isiniif hin malle yeroo jiraattan ani kanan ta'e hangam mooraaliidhaan qalbiidhaan akkan tuqame anaa fi rabbi duwwaatu beeka. Bakkan dhaqummoo hin qabu. Haati buddeenaa kiyya abbaa kootiin quuftee mana warra dhiiraatti galte jechuun ana waliin walitti buusteetti. Akkam otoon aniin kabajamin jaarsin ergamin deemtee heerumti jechuun abbaan koos natti qabame wantan heerumee dhiira waliin jiraachaa jirutti fakkaateera. Hundumaafuu garuu mana haadha buddeenaa kiyyarra mana haadha jaalallee kiyyaatu harka meeqanaaf ta'a. Nyaadheen quufeen illee nan bulaa kaanillee miti hojjedheen nan eebbifamaa. Kanaan mana haadha jaalallee kiyyaa waggaa tokkon jiraadhe. Turtii waggaa tokko booddee wanti gara biraan mana haadha jaalallee kiyyaa keessatti uumamuu jalqabe. Mucaamti isaanii yookiin immoo obboleessi jaalallee kiyyaa daree waraanaa ture si'a 2 rasaasaan rukutamee lammaffaa irratti miilli isaa akka malee miidhamee gara manaatti gara maatii isaatti deebi'e tokko ni jira. Haadha isaa bira jiraata mitiire isaatiin kunuunsuun eegalee danda'ee manaatii gadi hin ba'u. Yoo gadi ba'aa ta'e immoo namni isa qabatu dirqama barbaachisaadha. Jaartiin yookiin immoo haati isaa kana gochuudhaaf humna hin qabanii. Kana gochuuf miti bilcheessanii nyaachuuf illee umriin itti ulfaachaa tureera. Ijoolleen isaanii hundi isaanii manaa bahanii gara hojii isaanii yookiin immoo barnoota irraa deemaniiru. Abbaan manaan erga irraa boqotee waggoota 10 lakkoofsisaniiru. Qofaa jiraatu. Amma ilmi dadhabe kuni mana isaanii dhufee harka isaanii irratti wal'aanamuu jalqabe. Nyaata, buddeena, ittoo, uffata miiccaa, mana qulqulleessaa guutummaa hojii mana tokko jaartii kana gargaareen kan hojjetu anadha. Jaartiinis jabboodha. Hojii tokko anarratti hin dhiisanii akkuma haftee mucaa isaaniitti na ilaalu. Maarreegaa dargaggeessi inni ani jaalladhe na dhiisee mana haadha isaatti iyyuu na ilaaluu didee magaala gara biraa jiraachuu yeroo jalqabu dargaggeessi inni kun immoo na ilaaluu jalqabe. Haati kiyyas otoo naa ta'eeyoo isa kanatti iyyuu heerumtee otoo na gammachiistee natti tola. Dubartii akka kee dur dhiirri kadhateetu heeruma malee
gaafa heerumaaf barbaaddu mana dhiisee baha miti ani homaa sin taajjabu kan fedhii qabu yoo ta'e gaa'ilayyuu waliin dhaabbadhu naan jette dhufee inni torbee tokko akka inni guutetti haala isaa yookiin immoo ija ilma ishee ilaaltee anaan kana na gorsiteetti ni ulfaata mitiire sanuu haadha tokkorraatii gorsa kana fudhachuun dursuma akka inni isa waliin ture ani yeroo dhufeen mana kana jiraachuu jalqabu akka inni na dhiisee magaala kanaa deeme haati ilma isaaniitti himaniiru hariiroon ilmi isaanii sun na waliin qabus addaan citeera haa ta'uutii garuu jaalala waggaa 5 olii waliin dabarsine waan na tureef salphaatti waan laphee koo keessaa bahu hin turre maarreegaa isa kana waliin eegallee jajjabeessaa miila isaa dhidhiibaa fi nyaata gaarii isa wal'aansisu kennaa fi isa kana waliin hariiroon eegalee manuma haadha isaa keessatti dargaggeessa kana waliin illee ciisuun eegalee baay'ee ulfaata mitiire sirriima haadha manaan ta'ee fi haadha isaattis beeksisee inni takkaa dhiiseera waan na ta'eef anaaf rakkoon qabu nan fuudha jedhee seera qabeessaan taa'ee haadha isaatti himee waliis gallee waliin hinaasa'a waliin hin gammada yeroo natti ulfaatu sana dargaggeessa kana waliin dabarsuun eegalee miilli isaas wayyaa'aa fi dhufee dhumarratti naannoo waggaa tokko walakkaa eega dhukkubsatee booda guutummaa guutuutti fayyee ulee tokko qofa qabatee deemuu socho'uu eegalee hokkoo tokko qabatu waraqaa konkolaachisummaa obboloonni isaa walitti buusanii fi dargaggeessi kun ni baafata kanaan kana qofa otoo hin taane haati isaallee lafa qabdu tokko gurgurtee fi lafa baadiyyaa jechuudha obboloonni isaas walitti dabalanii inni na jaallatu kun immoo qixxee galee fi lamatti baajaajiin tokko jaalallee koo duraa fi jaalallee koo ammaa lamaaf ni bitama lamaan isaanii qixxeetti ni bitatu konkolaachisummaas baree miilli isaas guutummaatti yeroo fooyya'u anaan qabatee gara magaala jaalalleen koo duraa jirutti na fudhatee deeme hanga kanaatti hariiroon keenya bareedaadha akka haadha manaaf abbaa manaatti wal ilaallee waliin jiraanna turre kana qofaa miti mana haadha isaatii erga baanee booda haati isaa kanaan booddee ulfaa'ii dahii araaraafis jaarsa gara maatii keetti nan ergaa nan jettee nan ulfaa'ee obboleessi isaa inni jalqaba na jaallatu ture ni du'a malee mana isaan dhufu obboleessi isaanii kun immoo yookiin immoo abbaan manaan koo immoo kuni darbeera maalis yoo ta'e na duuba deebitee haadha manaa koo yaaddu kanaaf kottuutii ishee waliin illee nagaa ta'e jedhee guyyaa hedduu kadhateera haa ta'uutii garuu du'a kiyya yoo ta'e gara mana keen dhufu jedhee didee sababiin isaa immoo isaafis jaalalli isaa sammuu isaa keessaa hin badne kabaja kiyya kan fudhatedha waadaa hedduu kan naaf galeedha haadha buddeenaan bira jiru keessaa isatu har'a bor simbaasa jireenya kana hin jiraattu naan jedhee abdii hedduu nama naaf kennaa turedha yeroon abdii sana gara hojiitti naaf jijjiiru jedhu immoo harka koo miila koo nama naan jedhu ture yeroo jireenyi natti dukkanooftu immoo narraa kan galagalee bakkan dhaqu dhabeen haadha isaatti boonyaan isa caalaa haati isaa naaf gadditee of bira nama na keessedha kanaan booda ulfaa'een mucaa dhiiraa tokko nan godhadhee innis dabareedhaan walirraa fuudhaa baajaajii kana hojjetachuu jalqabee hojii mootummaa ni hojjeta jaalalleen kiyya kan duraa jechuudha walakkaadhaan immoo maddiitti baajaajii kana oofuun uqqobii garagaraa galaa jaalalleen kiyya sakkanumaa baajaajii kana hojjeta uqqobiis ni gala mana keessa wanta na barbaachisu hundumaa akka haadha manaa tokkotti na kabajee na ulfeessee naaf godhaa jaarsis gara maatii kootti ergamee maatiin koo jechuun abbaan koo gaa'ela kiyyaatiif gammachuu dhabus haa ta'uutii garuu jiraachaa yoo turte yoo ta'e dhimmattiin yaada koo kaa'een gaa'ela kee jeequu hin qabu jechuun gaa'ela koos naa fudhateera sababiin isaa immoo obboleessa tokko waliin turanii isa tokko waliin heerumuun waan hin yaadamne waan hin taanedhasi kan koo garuu otoo nan hin jaallatiin otoo nan hin fedhiin kana ta'e otoon filannoon qabaadheenis jireenya keessatti kanatti hin seenuun ture haa ta'uutii garuu kanatti hin seenee daheen naannoo baatii ja'a booddee hojii makanarratti abbaan manaan koo fi jaalalleen koo duraa kuni walitti bu'uu qofa otoo hin taane waan qaban baajaajii kanas gurguramee maallaqni isaanii adda qoodame kanaan abbaan manaan koo baay'ee aaree maallaqa kana kaashiidhaan yoon qabee of harkatti fixuun danda'a kanaaf wanta murteessuun qabu jireenya koo irratti murteessuun qabanaan jedhee meeshaawwan mana keessaa bitanne soofaa firiijii siree saanduqa yookiin immoo saaxinii
fi kanneen kana fakkaatan mana keessaa baasee gurguree. Kana qofaa miti. Anaan gara mana haadha isaatti na deebisee. Ammallee kana qofaa miti. Obboloota isaarraa hundarraa maallaqa xiqqoodhaan hanga guddaatti liqeeffatee baajaajii kana kan dhuunfaasaa bitatee. Jijjiiramuuf namni hadhooftuu jireenya itti kennite hunda liqimsuudha qaba mitiiree naannoo baatii 3 gidduutti kana milkeeffatee. Yeroo kanaan haadha isaa bira hin jira. Akka tasaa ta'ee haati guyyaa tokko mana hin jirtu. Anaa fi mucaa kiyyatu mana keessa haasa'aa jirra. Jaalalleen koo duraa akkan mana haadha isaa jiru hin beeku ture fiigee dhufee mana seenee. Ani mana jiraachuu koo argee duubatti yeroo deebi'uuf jedhu kootu mana haadha keedhaa maal baqattaa kan koof kan kee durii xumuramee yeroon jedhuuni duubatti deebi'ee gara manaa seenee saanduqa keessa waa barbaadu eegalee. Mucaa isaaniidha waan na ta'eef haati bakka mana hin jirretti kana gochuun isaanatti hin tolle. Haa ta'uutii garuu callisuunis natti ulfaate maal gochaa jirtaa yeroon jedhuuni mana haadha koo keessaa wanti si galchu hin jiru jedhee naaf deebise. Sanuu hamma kana namiitee deebii akkanaa naaf deebistaayii yeroon jedhuuni waan kaleessaa yaadachuun barbaadu nan yaadachiisinis jedhee ofee morma na qabe. Yeroonni harka isaatiin morma na qabu waan biraatu natti dhagahame. Ana qofaa miti innillee akkanuma aariif ariitii dheekkamsaan waan kaleessaa kaasnee walitti ori'uu eegallee. Wanti kun garuu sekendota muraasa booddee gara waan biraatti jijjiirame. Fedhiin kaleessan qabuu fi hundumtuu dammaqee akka dubartii reefu dhiira argiteetti qaamni koo guutuun miira keessa galee. Ana qofaa miti innillee akkanumadha. Booddee faara yeroon kennuu fi hamman uffata ofirraa baafadhutti illee obseenan eegne. Uffata kiyya kukkutee yookiin immoo ciree bifa aariidhaan na waliin ciisee balleessaa guddaa jireenya koo keessatti akka raawwadhe sirriitti nan beekaa. Haa ta'uutii garuu miidhaanni kaleessa na miidheen jaalallee kiyya duraadhaaf mo'uu hin dandeenyeeni. Miidhaa sana yaadachuun dadhabee yeroo sanarraatii kaasee ana waliin qofa otoo hin taane deebi'ee dhiifama gaafatee obboleessa isaatti illee araaramee. Obboleessa isaas gargaaree ofitti na fudhatee mana kireeffatee waliin jiraachuu eegallee inumaa akka obboleessaatti yaaduun wanta inni godhu hundumaa keessatti obboleessa isaa gargaaruu jalqabee. Obboleessa isaa jechuun abbaan manaa koo immoo jijjiirama isaa kanatti ajaa'ibsiifatee obboleessi koo nama naaf ta'ee naaf yaaduu jalqabe jechuun baay'ee gammadee. Yeroo sanarraatii kaasee faana obboleessa isaa laalee yookiin immoo obboleessuma isaa waliin gara mana koo ni dhufa. Anis isaas obsan qabu waan mana keessa jiru baaseen kennaa fi iccitiidhaanis waliin ciisuu eegallee. Wanta dhoksaadhaan jalqabne kana dhaabuun nutti ulfaatee obboleessa koo miti ta'ee jalaan si baafadha. Ergansitti jaalalaan cabee jaalalli gara biraan na qabuu dadhabee waa meeqan jireenya koo keessatti badee jedhee natti haasa'a. Wanti kun garuu oolee bulee natti ulfaachaa dhufe. Sanarratti daa'ima lammaffaa nan ulfaa'ee. Eenyurraa akkan ulfaa'e bitaa natti galee. Isa duraamoo isa booddeerraa kan jedhu gaaffii yeroo natti ta'u anis mataa kiyyaan jeeqamuu jalqabeen daa'ima kana fedhii kiyyaan gadameessa koo keessaan baasee. Sanaan booddee nageenyi mataa kiyyaaf yeroo dhibu gara biyya hambaatti imala koo raawwadheen har'a waggaa 8ffaa jiraachaan jira. Abbaan manaan koo balleessaa kiyya waan hin beekneef har'allee kottu galii jedhee na kadhachaa jira. Hin fuune isa nani as taa'u dhiisee gaa'ela gara biraan dhaabbannee. Obboleessi isaa jechuun jaalalleen kiyya jalqabaa immoo fuudhee booddee isaa ka'ee ijoollee 3 horateera. Balleessaan cubbuun gaa'ela koo irratti raawwadhe sammuu koo keessaa bahuu didee waggaa 8 inni jedhame kun guyyaa 8 iyyuu natti hin taane nan hojjedha gara isaatti nan erga. Haa ta'uutii garuu balleessaan koo cubbuun koo ija abbaa manaa koo akkanan ilaalleef gochaa oolmaan naaf oole kanaan jalaan deebisee bakkan qofaa ta'etti bakka rakkadhetti bakka nabdii kutadhetti mana haadha isaatii na baasee ani immoo deebiseen isa balleessee. Mee hiriyoota koo mee obboloota koo maal na gorsitu nan gala yeroon jedhu ofitti amanamummaa na dhoowwata. Inni sunillee yookiin immoo jaalalleen koo duraallee hamma ammaatti naaf barreessaa. Anaanis takka takka sammuu koo na tuqanatti fakkaata. Waan akkana barreessuu koo nan dagadha. Waan hin taane icciidhaan isaafillee nan barreessaa. Biyyatti galee mana kootti deebi'ee wanti kun gochaatti jijjiirama miti. Obbolaa lamaan gidduu kana fiduun koo sirrii miti jedheen biyya hambaa jiraachaan jira. Maal akkan godhu garamitti akkan deemu bitaanatti galeera. Ergan biyya hambaa dhufeerra waggaa 8 mitire abbaan manaan koo mataa isaatiin baajaajirraa gara konkolaataa nama 12 qabattu konkolaataa nama 12 qabatturraa gara ayisuuzirraa gara konkolaataa nama 37 feetu konkolaataa nama 37 feeturraatii gara effeessarriitti darbee konkolaachisaa qacaratee ofiis hojii gara biraa hojjechaa jireenya gahaa ta'e anaan biyya hambaa nan keenyi jiraachaa jira. Haati isaallee na kadhate garuu ilmi ishee dhufuu waan barteettuuf wanta narratti shakkeettus ni qabdi. Haa ta'uutii garuu
akka haadhummaatti bira qabdee as miti bakka biraa jiraatu erga nagaa uumtanii akka inni ulfaatu dubartiin beekuu dandeessi jettee na gorsuuf yaalii ni gooti. Haa ta'uutii garuu ani akka ittiin dhufu mooraaliitiin abbaa manaa koo waliin hin jiraadhuun dhabee mana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.